Osoo gara biyya Arabaa hin dhufiin dursitanii waan gochuu qabdan kana dirqama kan si biraa hafuu hin dandeenye tasumallee jaallattus jibbitus kana gochuu yoo baatte milkooftee biyya Arabaarraa nan gala jettee tasayyaadi yookiin hojii gidduutti dhiistee galta yookiin isaanuu si ari'uu otoo ati kontiraatuma keellee itti duute waggaa lama toon fixatiinuu isaanuu si gaggeessuu danda'u yookiin immoo atumtu na gaggeessa maaloo jettee boossa otoo aanan siin jedhu kana hin godhii yoo dhuftedha. Waan sinitti muka na gootanii yoo dhuftan immoo hanga waggaa 30 teessu gaafa nan gala maaloo nagalchaa naga'e amma jettanitti hojjetachuu dandeessu. Nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Inni har'a waan addaati. Namni mana koo haaraa taatan immoo like, share, subscribe godhaa. Maatii naa ta'a na jajjabeessaa. Waan gaarii tokko sinii qabadhee dhufee jira. Maaliif guyyaa gara biyya Arabaatti dhufe ani otoon beekiinan dhufe waan kana toon argiin otoon dhaga'i gurra kiyyaan hin argine miidiyaan qabu bilbilan qabu ija kiyyaan hin argine gurra kiyyaan hin dhageenye yaadaa fi qalbii koo keessallee hin jiru ture wanti kun. Innis maali yoo jettan biyya keessatti gonkuma jechuudha. Ati qobaa jiraattee hin beektu taanaan har'aan kaasii qobaa jiraachuu shaakali. Ji'a tokkoof mana kireeffadhu qobaa jiraachuu, qobaa nyaachuu, qobaa odeessuu, qobaa rafuu, qobaa hojjechuu shaakalii koottu ji'a tokkoof. Inni itti aanu sochii qaamaa gootee yookiin immoo ispoortii gootee hin beektu taanaan gonkuma kana waan kana raawwattee hin beektu taanaan har'aan kaasii ji'a tokkoof sochii qaamaa mormaa ol mudhiidhaan mormaa gadi mudhii gadi sochii qaamaa shaakaltee hojjettee dhufuu qabda. Maaliif jedha gaafa biyya Arabaa dhufte qaama kee hundatu sochii hojjeta waan ta'eef qaama kee hundatu socho'a waan ta'eef iddoo tokko osoo socho'iin dhufte jennaan iddoon tokko gardad jennaan gardad godhanii tikeetti kutanii gara biyyaatti si galchuu jechuudha. Maaliif sochootu taanaan biyya Arabaa dhaqxe akka kaarabaatti hin sochootu taanaan faayidaan qabdu waan taateef achumatti waan kana hundumaa shaakalii xumurii koottu. Inni biraan biyya keessatti guyyaatti si'a 3 nyaachuu barteetta taanaan ji'a tokkoof guyyaatti si'a tokko nyaachuu shaakali. Maaliif jennaan gaafa biyya Arabaa dhufte waan si mudatu hin beektu. Tarii 2 nyaata, tarii 1 nyaata, tarii 3 nyaata. Kanaaf tokko qofa nyaadhu shaakalii koottu. Natu siin jedhe hin qalladamu dhugaan siniin jedhe wanti kun wanta faayidaa guddaa qabudha. Inni biraan biyya keessatti yoo waanuma namni tokko sitti oriye yooma waan namni tokko si ajaje yeroo ajajamtu dallanta taanaan yeroo si arrabsan aarta taanaan yeroo dadhabde maaf hin boqadhu jetta taanaan achumatti shaakalii koottu. Yoo namni si arrabse ameen jechuu, yoo si abaaranis ameen jechuu, yoo si aarsanis obsaan dabarfachuu, yoo dadhabdes ciniinnattee hojjechuu shaakalii koottu. Biyyuma keenyatti jechuudha. Kanan beektu taanaan gara biyya Arabaattiin hin imaliin tasuma. Maaliif jennaan wanta kun biyya keenya irratti waan hojjetamee hin beekne argita biyya kanatti gaafa dhufte jechuudha. Waan biyya keenyatti hojjetamee hin argine argita. Inni biraan nama faana nyaachuu shaakalta biyya keenyatti nama faana shaakalta taana nyaachuu shaakaluu barteetta taanaan amma qobaa kee nyaachuu shaakal. Saayinaa qobaatti baafadhu. Mil'aagaa qobaatti baafadhu. Tofriyaan hankee qobaatti baafadhu. Finjaalli kee biyyaalee kee qobaatti baafadhu dhamdhamii itti shaakali. Qobaa shaakali. Waa hundi shaakali qobaa kee. Qobaa kee nyaachuu shaakali. Nama faana bajabbajanii biddeena caabitaa tokko, biddeena caabitaa 2 waliin gahanii nyaatan biyya kana hin jiru. Ruuzii kee qobaa kee saayinaa keetti fudhattee qobaa kee nyaatta. Inni biraan
qixxee namaan taa'a, qixxee namaan uffadha, qixxee namaan jiraadha jettee biyya keenya keessatti biyya ormaa gaafa dhaqes immoo qixxeema warra kaaniin taa'a. Soofaarran taa'a. Isaa wajjiniin nyaadha. Isaa wajjin akkuma isaaniin uffadha, akkuma isaaniin hidhadha, akkuma isaaniin dubbadha jette taana hunda isaa achumatti gatii kottu. Wanta tokko sin fayyadu biyya kana yoo ufte qixxee isaaniin teessu. Biyya kana yoo ufte irra caalaa kan ati teessu kichenii yookiin matbaa keessa oolta. Matbaa keessa oolta. Kunis ufee achumatti si argee baha. Inni ganama achitti si arge galgalas achumatti si arga. Inni galgala si arge guyyaas achumatti ufee si arga. Matbaa keessaan dhibamtu. Atiif gidirir yookiin immoo atiif biriddiftiin tokkuma biyya Arabaatti jechuudha. Kana akkan daganne. Kana dhiistanii uftan, kana toon shaakaliin uftan jennaan gaafa uftanii akka qodaa yookiin akka biriddistii, akka mil'aagaa yookiin akka saayinaa, akka finjaalaatti kushinaa keessan oolaawoo yoo jette yetaa abbaatu hanga yoomiitti yoo jette galman geessu. Qaagoonaan borga nama si gashuu danda'u. Kanaafuu waa hunda qobaa kee teessee qobaa kee hojjechuu waa hunda qobaa kee shaakali. Maaliif jettee yoonaan jettanii gaafan biyya Arabaatti imale jechuudha. Biyya Arabaa deemuuf karoore jechuudha. Akkan shakaalaa ta'us hin beeku. Hojiimaa akkuma baay'ee mangalanatti fakkaate hin beeku. Achitti immoo Ingiliffaa baradheen hin jedhe. Dhugaa waaqaa siniin jedha. Achitti immoo Ingiliffa koo baradheen asitti dhufe barsiistuu Ingiliffaa ta'a. Ela sinii galee biyya faranjiin deemanatti fakkaate akkan har'a qodaa dhaabbadhee dhiqu naan galle. Dhugaa Rabbi akkan har'a qobaa koo ciisu naan galle. Akkan har'a qobaa nyaadhu naan galle. Akkan har'a qobaa hojjedhu naan galle. Akkan har'a saayitii meeqa iddoo tokko dhaabbadhu naan galle. Akkan har'a qobaa makoo odeessu naan galle. Kanaafuu shaakaltanii dhufuu qabdu siniin jedha. Maaliif ani kaa yeroo sana birrii sammaarradhee galee sooromeeti ammuma galee mana ijaaree ammuma galee kana godhatta yaada ture. Inni biraa ani akkuma ijoollee isaaniiti. Qixxeema ijoollee isaanii. Akkuma ijoollee isaaniin uffadhaa, akkuma ijoollee isaaniin ba'aa, akkuma ijoollee isaaniin galaa, bakka akka ijoollee isaanii sadarkaa barnoota koollee achitti ol guddifadheen dhufeen biyya koo keessatti immoo Ingiliffaadhaan barsiisa jedheeti yaade malee kushinaa keessa dhaabadhee saayinaa fiini birciqoo walitti kaakka'an oolan jedhee itti yaanne ture. Dhugaa siniin jedha qaldiif hin jedhaa miti. Suma qubna garaa odeessaan jira. Dhugaa waaqayyoo siniin jedha. Ammoo yetaa abbaatu ani hamma yoomiittanii qobaa rafamoo qobaa taa'an jedhaas taa'e. Ani manuma kana bahuun qaba. Akka manni nama hundaa akkas ta'e hin beeku bara. Yaa gaafa suura namaa Facebook irratti argu, gaafa suura namaa waatu miidiyaa tokko irratti argu, laa mana anee jedhutu adda'a. Mana anee jedhutu akkasi amalee manni nama biraa akka qixxeeba ijoollee isaaniitti ilaalu. Kunoon argitanii akkuma isaanii uffatu, akkuma isaanii hidhatu, akkuma isaanii bahanii bashannanuun jedha. Garuu maaltu akka jiru icciitii mana Arabaa keessa jiru amma reefu naa gala jechuudha. Yeroo amma ol deebinee kutaama keenya keessatti wayyaa keenya daqiiqaa muraasaaf qayyarannee suura kaane intalli abaruu biyya Arabaatti akkatti itti toleeru wayyoo akka isheen itti bashannanaa jiraattu. Wayyaa keenya akka dafnee uffannee dafnee ofirraa baafnee shaanxaa keessa ukkaamsinuun beekanii jechuudha. Kanaafuu gaafa biyya Arabaa uftan jechuudha. Wantoota biyyatti gootan hundumaa wajjin waliif faallaa ta'uusaa beektanii gara biyya Arabaatti imaluu qabdu. Warri dhuftanii jirtani obsa sinii faalaatu damdamattanii akka keessaa baatan. Warri ganaa dhuftan garuu wantoonni kun akka jiru beektanii amantanii ofittis amantanii akka kun jirus beektanii akka as imaltan isiniin jechuun barbaada. Obsa siniif haa kennu, isin haa jajjabeessu. Obboleewwan kiyya baay'ee tokko dhugaa Rabbiiti amma taa'ee abjuu wayii natti fakkaata. Garuu barumsa sinii ta'a je'ee yaada. Turtii biraa walitti deebina. Viidiyoon koo yoo isinitti tole